Hey everyone, welcome to a new era of social media. Are you ready to transform the way you connect online? Imagine a platform that brings all your favorite features together in one place. Let me introduce you to Waliin, your new favorite social media platform that's changing the game. It's not just another app, it's a revolution in how we interact and share our lives. First up, let's talk about staying connected. In today's fast-paced world, staying in touch with loved ones is more important than ever. With Waliin, you get free audio and video calls. Yes, you heard that right, free. No more worrying about expensive call charges or limited minutes. That means you can stay in touch with friends and family no matter where they are in the world without worrying about call charges. And it gets better. The quality of these calls is top-notch, ensuring you feel like you're in the same room with your loved ones. Need to conduct a professional meeting or group discussion? Waliin is not just for personal use, it's a powerful tool for professionals too. Waliin's got you covered with seamless video conferencing. Host meetings, collaborate with your team, and make decisions in real time, all from the comfort of your home or office. Now let's talk about live streaming. Imagine sharing your moments live with your audience in just a few clicks. Whether you're an influencer, a musician, or just someone who loves to share their life, Waliin makes it incredibly easy. Whether it's a spontaneous jam session or a special announcement, Waliin makes it super easy to go live and connect in real time. Your audience will love the instant interaction and the ability to engage with you directly. But wait, the magic doesn't stop there. Waliin is packed with features that will keep you engaged and entertained. Post updates, share photos, and upload videos to engage with your community. And guess what? Every interaction you have on Waliin is designed to be fun and rewarding. Every post you make earns you dollars. Yes, you can actually make money by sharing your thoughts, photos, and videos. Yes, you heard that right. Waliin turns your creativity into cash. The more you share, the more you earn. Monetize your content and start earning from your creativity. Are you a gamer? Waliin has something special for you too. Dive into Waliin's gaming features where you can participate in exciting games and earn significant dollars. It's a win-win. Play your favorite games, compete with others, and get rewarded for your skills. Play, enjoy, and rake in the earnings. It's not just about fun, it's about turning your passion into profit, and let's not forget about the community. Waliin is more than just a platform, it's a vibrant community of like-minded individuals. Waliin is all about connecting you with like-minded people from around. Yoo waliin qabeenya keenya ta'e hoo qabeenya keenya fi dirqama keenya ka. Darriin kasarraa hoo irratti nus sochoone hoo irratti waliin gargaarre hoo irratti mari'an. Kaayyoon waliin itti makamaa jennu kadhaa birriiti miti. Waliin haa guddannu carraa arganne tana yaa fayyadamnu opportunity carraa guddaa arganneera waliin kan jedhamu appii addaa miidiyaa hawaasaa addaa kan Afrikaa jijjiiru Itoophiyaa miti. By the way, sinittiin dubbanne yookaan gaafuma gahee haasofna gaafuma xumurame haasofna jenneeti malee seefuu shaw kan jedhamu afaan Amaariffaatiin samoona darbe wanno irratti qacara jedhee gaafadheetan advertising beeksisa akka na hojjetaniin qacara jedhee dubbisee gaafadheetan amma kontantii maal inni beeksisni kee jedhanii tonna gaafatan. Appii akkana jedhamu kalaqee Ameerikaa irratti kaampaanii uumetan aksiyoona sheeriin akka gurguramu uummanni Itoophiyaa addunyaarra jiran hundumtuu akka dhagaanii ton bitatanii dheetaniin jedheen. Amma kontanticha kenneef barreeffamaan afaan Amaariffaatiinis Ingiliffaatiinis. Oggaa warri IT isaanii warri teeknikaa isaanii keessa galanii ilaalan kun ikkoo Afrikaa irratti hojjetameen beekuun appiin akkana. Kanaafuu ya Afrikaa dinqaa dinq program irratti dhiyeessuu qabna appii kana jedhan. Ya Afrikaa dinqaa dinq program irratti dhiyeessineetoon sartifikeetii kennuufi qabnaa beekamtii kennuufi qabna appii kana jedhaniitoon amma sochiirra jiran. Garuu gaafuma xumuramne haasofnaafani malee yoo rabbi jedhe torban har'aanii dabarsina kan jedhu sagantaa baasaniiru. Egaa wanna uumamu kaayedduudhaan hin beeknu malee torban har'aatitti ya Afrikaa dinqaa dinq programii seefuu shaw jedhamu EBS televizyinii irratti torban har'aa dabarsuudhaaf sagantaa baasanii jiranii boruuf iftaa sitti himnaa jedhamu murtiidhuma. Ani qarshii isaan irratti baasetan wanno godhaanan jedhe qarshii isaan irratti baasetan beeskisiisa uggaanan jedhu isaan uggaa laalanu wanni kun wanna dinqisiisaadha wanni Afrikaa irratti amma irratti hojjetamee hin beeknedha. Amma kanammaa dinqaa dinqi irratti dabarsina malee maal wanno irratti beeskisa hojjennanaan jedhanii
ofiif yaadni isaan dinqisiifatan. So wanni kun Afrikaa irratti hin hojjetamne wanna addaati oggaa jennu taratti miti anaasaa jirru. Oduu duriiti miti anaasaa jirru. Wanna qabatamaadhaan ijaan argaa jirtanidha anaasaa jirru.